Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App barnoota baay'ee bareedaa ta'e kan namni martinuu irraa barata jedhee yaade takka isinii qabadhee dhufeen jira. Haala kamiin viidiyoo YouTube irratti maxxansuu qabna yookaan immoo tartiiba akkamii hordofuu qabna ka jedhu yeroo dheeraan dura dalageen jira. Amma garuu viidiyoo haaraa kan namni YouTuberii ta'e martinuu dhugaadhaan YouTuberiin ta'a jettanii keessattuu warri haaraan ni eegaltu taanaan dirqama tartiiba viidiyoon ittiin maxxanfamuu qabu beekuun dirqama ta'a. Eessaan maxxansina? Asuma aappii moobaayilii irraa maxxansina moo mallattoo ida'uu tuquudhaan akkasuma gara kiroomiitiin kan nuti maxxansinutu irra caalaadha. Akkasuma yeroo maxxansitan tartiiba isin beekuu qabdan tokko lama jennee waliin ilaalla. As moobaayilii irraa yookaan immoo garumayyuu aappii YouTubeetiin maxxansuun YouTube Studio irraa gara kiroomiitiin maxxansuun filannoo baay'ee qaba. Akkasuma foormii hedduu guuttan qaba waan ta'eef gara sanaan osoo maxxansitanii baay'ee bareedaadha, filatamaadhas. Kan isinitti agarsiisus achirraan haala kamiin akka maxxansuu dandeenyu waliin ilaalla. Garuu tambineelii qopheeffachuurraa suuraa durarra taa'u qopheeffachuurraa mata duree filachuurraa eegalee akkasuma viidiyoo keessan tartiiba isaa irraa eegalee wanni martinuu jalqaba waan itti yaadamuu qabudha. Haala kamiin maxxansuu dandeenya isa jedhu immoo gara kiroomiirraa yookaan immoo aappii kiroomiirraan waliin ilaallaa jechuudha. Maxxansuun dura maal qopheeffachuu qabna inni jedhus baay'ee barbaachisaadha. Tambineeliin mata dureen viidiyoon sun tartiiba qabaachuun jalqaba viidiyoo keessanii bareechisanii eegaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu kiroomiirra seentanii irra caalaan keessan uploadii ni beektu. Uploadii irraa qabee waan viidiyoo isinitti dheeressuuf hin qabu. Tartiibota kan akkasiin beeytaniin barbaada. Detailii mata duree detailii yoo monitaatan mata duree monetization ad suitable video element akkasuma bakka copywriting itti check godhamuuf visibility mata dureeleen kun martinu foormii mataa jaraa qabu mata duree irraa eegalee yookaan immoo bakka taayitilii irraa eegalee taayitilii haga qubee dhibbaa itti barreessuu dandeessu akkasuma descriptionii keessan balliftanii waa'ee dhimma viidiyoochaatiin wal qabate akkasuma tambineelii itti galchuudhaan playlistii keessan irraa eegalee viidiyoon sun kan daa'imaa yoo ta'e ka daa'imaati yoo ka daa'imaa hin taane no not for kids ka jedhu filachuudhaan show more detail jettanii yeroo isin gadi buutanu viidiyoon kun dhimma AI of keessaa ni qaba yookaan immoo nama bakka sana hin jirre bakka sana fakkeessitanii jedhee isin gaafata. AI yoo qabaatan yookaan AI yoo dalaydan AI dhaan yoo AI hin taane no gochuudhaan akkasuma dhimma viidiyoochaatiin wal qabatee dhimma deeyitii guyyaa viidiyoo itti maxxansaa jirtan laanguweejii viidiyoo itti maxxansaa jirtan akkasuma kaataagoriin viidiyoon keessan maal keessatti akka ramadamu barnoota moo koomeediidha moo entertainmentiidha moo muuzikii moo ka jedhu waan baay'ee as keessatti guutuu qabdu jechuudha. Kanaafuu mata duree diiteelii jala wantoota jiran haguma viidiyoo keessan kwaalitii isaa itti dabaltaniin waan sana sirreessuu qabdu jechuudha. Erga san sirreessitanii kaatanii gara monetizationiitti darbitu jechuudha. Monetizationi yoo beeksisa oonii hin taane beeksisa irratti oonii gochuudhaan gara neekistiitti dabarfatu. Neekistii irratti suitability irratti none of the above dhuma qofa select gootanii submitii click gootu. Submitii click gochuudhaan gara video elementiitti achi dabarfattu jechuudha. Video elementii irratti subtitle yoo isin barbaachise afaan biraatiin waan viidiyoon sanarra dubbatamaaru itti galchuu dandeessu. Add an end screen jira. End screen irratti chaanalii keessan viidiyoo keessan playlistii keessan ka duraanii jechuudha. Viidiyoo amma maxxansaa jirtan irratti akka namni ka duraanii deemee daawwatu yookaan gara chaanalii keessanii akka deemu affeeruu jechuudha. Add an end screen yeroo viidiyoon kun an maxxansaaru kun dhumatu viidiyoon duraanii viidiyoon akkasii kuna dhufu chaanaliin kiyya linkiin isaa loogoon isaa haa dhufu akka namni viidiyoo sana yeroo xumure gara viidiyoo sana deeme yookaan immoo gara chaanalii keessanii seenee wantoota isin qabdan akka inni moor daawwatu as keessaa tokko filachuudhumaan irra dabarfattu daqiiqaa feetan irra kaahuudhaan dhuma irra isinii geessa inninu. Kanaafuu tokko irratti filachuudhaan loogoo keessanii viidiyoo tokko as isinii kaa inni nu choose isinii godhaa yoo feetan viidiyoo sanas filachuu ni dandeessu. Sanaan booda save gochuun gara duubaatti deebitu jechuudha. Yeroo isin save goota inni nu achi isin geessa. Add cards irratti haga waan shanii filachuu ni dandeessu. Viidiyoo tokko, playlistii tokko, chaanalii tokko, linkii feetan daqiiqaa feetan irra fakkeenyaaf viidiyoo irra tuquun, chaanalii irra tuquun, linkii playlistii irra tuquun irra kaa'uun save godhattu jechuudha. Sanaan booda gara
cheekiitti isin dabarsa video elementiin booda gara cheekiitti haga inni raayitii irra isinii godhutti yookaan raayitii ta'utti video san upload hin godhina haga copyrightiin check godhamee dhumutti gara visibilitytti yeroo dabarfattan visibility irratti confusionii adda addaa jira namoonni gariin private irra keessanii yoo maxxansitan baay'ee bareedaadha booda public gotu gariin unlisted irra yoo keessanii maxxansitan unlisted irra kaahuudhaan booda irra erganii copyright check godhee fixe upload gochuu membership qofaa yookaan immoo public gotanii gadhiisuu private namni takka hin argu yoo linkii ergitaniin ala unlisted akkasuma unlisted gotanii studio itti horuu ni dandeessu studio daqiiqaa itti horuu ni dandeessu public irra yoo keessanii gadhiiftan amma akkuma ni gadhiifame namni follow isin subscribe isin godheessu namni maatii keessan taanes arguu ni danda'a unlisted irra yoo keessan garuu yoo feetan studio itti gochuu ni dandeessu unlisted irra keessanii studio ka jedhu kanarra tuquudhaan ka boxa kanaan sanduuqaan ala jirurra tuquudhaan guyyaa inni itti maxxanfamu yoo har'a feetan guyyuma sana filachuudhaan sa'a inni itti maxxanfamu moo sa'a san asirraa itti filachuu dandeessu jechuudha sa'aan 00 haga 24 ti 24 ti kan inni jiru so sa'a sarara 00 sa'a irraa startii waan ta'eef 18 daqiiqaa 15 godhe guyyaa 24 set premium akka live itti naa maxxansi kana jechuun sa'aatii lamaan booda akka inni ofii maxxanfamu gootanis publish gochuu na dandeessu jechuudha waan marayyuu check godhee fixee video kana eenyuun biraan hin gahaa isa jedhu waan marayyuu calculate godhee fixee afaan maalii akka ta'e akkasuma copyrightis check godhee xumure sa'aatii tokkoon booda sa'aatii namni video keessan daawwatu sanarratti gochuudhaan maxxansuu ni dandeessu jechuudha sanaan booda studio gootanii keessaa baatu yoo studioodhaan unlisted irra keessan sa'aa feetan irra kaahuudhaan sa'a ammaatiin booda daqiiqaa haga kanaan booda video kana naa maxxansi isa jedhu calculate gootanii irra kaawwachuu ni dandeessu jechuudha garuu achumaanis immoo yoonni copyright check godhee fixe warri moonii hin taane dhimma copyright ti wanni isin laalchisu hin jiru erguma isin maxxansitanii yoo copyright qabaate copyright qaba isiniin jedha sadaafuu rakkina hin qabu video mataa keessanii hojjechuudha wanni guddaan kanaafuu copyright qabaachuu hin danda'u haga video mataa keessanii hojjettanitti so mata duree detailii sirriitti guutamuu qaba monetization on ta'uu qaba suitabiliin sirriitti guutamuu qaba video elementiin kanaafuu kan isin Chrome irraa maxxansitan kun optionii baay'ee qaba waan ta'ee jennaan marti keessanoo asirraa maxxansuudha kan isin qabdan waan maraayyuu sirriitti guutan yeroo mobile irraan garuu YouTube gara sanaan maxxansitan formii kana hunda hin argattanuu isiniin jedha kanaafuu studio yookaan immoo publish irra keessanii publish gochuus ni dandeessu waa tokko rakkina hin qabu visibility jedhatti so haala kanaan video tartiiba isaa eeggattanii video wal fakkaataa maxxansuu qabdu thumbnail walirraa faffagaate hin fayyadamina yeroo baay'ee thumbnail namni ittiin isin beeku naannoodhuma keessan logo amma hin geeddarina kana jechuun thumbnail ta'een akka namni isin baruu gootanii naannoodhuma sana yoo fayyadamtan videoon keessan beekamtii argataa deemaa jechuudha mata dureedhuma babbareedaa mata duree nama attract gochuu danda'u nama simachuu danda'u playlistii keessa video keessan galchuu akkasuma shortii irraa create gochuu video keessan mata duree bareedaa fi jalqabbii bareedaadhaan jalqabsiisuu suura dura ta'u bareedaa gochuu qabdu isiniin jedha haala kanaan maxxansuu qabdu barnoonni keenyas kana fakkaataa akka irraa barattan abdii guddaan qaba laayikii sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa isiniin jecha haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura